Ashama harka fuunee kabajamoo hordoftoota chaanaalii keenya baga nagaadhaan deebitanii dhuftananii shimee maan deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo kana keessatti tajaajila kaargoo namoota barbaadaniif odeeffannoo baay'ee gahaa ta'ee fi quubsaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Biyyoota Arabaa kam keessayyuu teessanii tajaajila kaargoo argachuu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa biyya isin keessa jirtan kan warra tajaajila kaargoo isinii kennu akkasumas immoo waajjira tajaajila kaargoo kennu irratti namoota maaneejaroota ta'an lakkoofsa bilbilaa isaanii fi maqaa isaanii wajjiniin isiniif kennaa kan Beirut, kan Oman, kan Kuwait, kan Qatar biyyoota Arabaa hundumayyuu qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo baay'ee nama hundaaf fayyadudha. Kana booda jechuudha gaafii kaargoodhaan wal qabatu isaan gaafatu jechuudha. Mana keessanii osoo hin bahin tajaajila kaargoo waan barbaadan hundumaa ni qulqulleeffatu jechuudha. Osoo baasii tokkollee hin baasin osoo waajjira dhaqin bakkuma hojii keessanii teessanii itti bilbiltanii meeshaa akkanaatiin gara Itoophiyaa erguu barbaade, maqaa kiyyaan erguu barbaade, maatii kiyyaafin erguu barbaade, kiiloodhaan hangamii jettanii waan hundumaa qulqulleeffatanii sana booda erga qulqulleeffatanii mirkaneeffatanii booda kara waajjirichaa deemtanii tajaajila barbaadan argachuu ni dandeessu jechuudha. Warri biyyoota Arabaa keessa jirtan hundi keessan odeeffannoo baay'ee isin fayyadudha. Namni har'a kara biyyaa deemuu hin barbaannes fuulduratti jechuudha umrii keessan guutuu lakkoofsota har'a isiniif kennu qabaachuun tajaajila kaargoo argachuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Itti fayyadamaan affeerraa kooti kabajamtoota jalqaba irratti istiidiyoo keessan jiru qulqullinni viidiyoo qulqullinni sagalee yoo jiraatin naaf galchaan isiniin jedha. Namoonni viidiyoon keenya isinitti tole immoo laayik gochuun irraanfatinaa chaanaalii keenya subscribe godhaa. Jalqabeetiin jira. Egaa jalqaba irratti Dubaay jechuudha. Namoonni Dubaay keessa jirtan nama Abbabaa Silashii jedhamutu isin keessummeessaa maaneejara tajaajila kaargoo irratti jechuudha. Dubaayitti maaneejara jechuudha. Namni kun lakkoofsi bilbilaa isaanii kunooti qabadhaa. Duwwaa 97 15 58 23 61 19 lakkoofsa kana namni isin jalaa kaasu maaneejarichaa jechuudha. Abbabaa Silashii jedhamu. Itti bilbiltanii odeeffannoo argachuu ni dandeessu, tajaajila kaargoo fayyadamuu ni dandeessu, akkasumas gorsa garagaraa gaafii garagaraa yoo qabaatan gorsa yoo barbaadan jechuudha isaan irraa qulqulleeffachuu ni dandeessu. Nama birootiif sheer godhaa. Lakkoofsa kanas kennaaf yoo barbaadan viidiyoo sheer godhaa. Okay, warri Oman jirtan Akiliiluu Tasfaayee nama jedhamutu bilbila kana isin jalaa kaasa maaneejara jechuudha. Achitti obbo Akiliiluu Tasfaayee jedhamu lakkoofsi bilbilaa isaanii kunooti. Duwwaa 96 89 38 91 48 lakkoofsa kana warri Oman itti fayyadama. Warri Joordaan jirtan tajaajilli kaargoo Joordaan keessa hin jiru dhiifama isin gaafannaa already tajaajilli kaargoo Joordaanitiin jiru jedhameetiin jira jechuudha. Odeeffannoo kana akkan abbaa taayitaa daandii qilleensa Itoophiyaa irraa qulqulleeffadhetti jechuudha. Joordaan tajaajilli kaargoo hin jiru jedhameetiin jira. Warri Bahariin immoo lakkoofsa itti aanu kana qabadhaa. Namni bilbila kana isin jalaa kaasu maaneejara yoo ta'u Aadde Aayidaa Dastaa jedhamti. Lakkoofsi bilbilaa ishee duwwaa 97 33 88 74 6 89 lakkoofsi kun kan Aayidaa Dastaati maaneejara iddoo kanaati jechuudha. Kuwait warri Kuwait keessa jiraatan Maqdas Daanyachoo dubaree jedhamtutu isin jalaa kaasa. Aadde Maqdas Daanyachoo bilbilli isaanii warra Kuwaitiif jechuudha. Duwwaa 96 59 88 55 14 lakkoofsa kanaan warri Kuwait itti fayyadama. Maqdas Daanyachoo jedhamti. Warri Qatar keessa jirtan Lissaana Warqi Geediyoon jedhamti. Lakkoofsa bilbilaa lamatu naaf kenname jechuudha. Warri Qatar keessa jirtan lakkoofsa bilbilaa tokko yoo isiniin hojjetin isa kaaniin bilbiltanii tajaajila kana argattu, odeeffannoo argattu, waan barbaadan jechuudha ni argattu. Warri Qatar keessa jirtan lakkoofsa qabadhaa. Duwwaa 97 45 56 13 6 20 kun kan warra Qatar jechuudha. Lakkoofsa itti aanu illee qabadha. Lakkoofsa itti aanu qabadha. Qophooftanii lakkoofsa itti aanu. Okay, lakkoofsa itti aanu duwwaa 97 43 5 10 ammallee 10 xumura irratti jechuudha. 10 yeroo lama. Okay.
warri Beerut keessa jirtan Amaanu'eel Yohaannis nama jedhamutu bilbila isin jalaa kaasaa. Beerut keessatti tajaajila kaargoo irratti maaneejara nama ta'edha. Obbo Amaanu'eel Yohaannis lakkoofsi bilbila isaanii duwwaa 961 369 464 ammallee jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa bifa biraatiin isinitti himaa qabadha. Isumaan irra deebi'ee isinitti himuuf jira jechuudha warri Beerut. Ishii duwwaa 96 13 69 46 44 kana lakkoofsa jechuudha. Kana qabadha. Warri Saawudii Arabiyaa keessa jirtan, Saawudii Arabiyaa Jiddaa warri jirtanii fi Madiinaa warri jirtan, Jiddaa warri jirtanii fi Madiinaa warri jirtan lakkoofsa bilbilaa lamatu jira qabadha. Lamaan irratti yoo bilbiltan warri Madiinaa jirtanis warri Jiddaa jirtanis lakkoofsuma kanaan isin keessummeessu jechuudha. Lakkoofsa kana qabadha. Okay. Namni bilbila kana isin jalaa kaasu maaneejar iddoo kana jechuudha. Baharuun Muhammad nama jedhamudha. Obbo Baharuun Muhammad lakkoofsa bilbilaa isaanii duwwaa 96 65 5 64 12 3 lakkoofsa bilbilaa isa biraatiin isinii kenna qophaa qabadha. Okay, lakkoofsa bilbilaa inni itti aanu duwwaa 96 65 2 11 24 44 lakkoofsa kana fayyadama. Saawudii Arabiyaa keessatti Riyaad warri Riyaad jirtan immoo lakkoofsa kana qabadha. Warri Riyaad keessa jirtan Obbo Izzaddin Birhaanuu nama jedhamutu bilbila isin jalaa kaasa maaneejara jechuudha. Iddoo kanatti Obbo Izzaddin Birhaanuu lakkoofsa bilbilaa isaanii duwwaa 966 5 5 2 17 1 68 irraan isinii deebi'a warri Riyaad qabadha. duwwaa 96 65 5 21 71 68. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya tajaajila kaargoo warri barbaadanii fi odeeffannoo kaargoodhaan wal qabatu warri barbaadan yeroo barbaadanitti nama birootiifis kennuu ni dandeessu, ofii keessaniifis fayyadamuu ni dandeessu. Itti bilbilaa dhimma kaargootiif qofa bilbilaa. Lakkoofsi bilbilaa har'aa jechuudha. Dhimma balaliitiif hin bilbilamu, dhimma tikeetiif hin bilbilamu, dhimma rakkoo garagaraatiif rakkoo naqunname jechuudhaaf hin bilbilamu, namni karaa seeraan alaatiin ala jiru akkamitti gala jechuudhaaf hin bilbilamu, siyaasadhaaf hin bilbilamu. Maaliif bilbiltu? Tajaajila kaargoo qofaaf bilbiltu jechuudha. Kan hin baay'ee isin jaaladhuu fi baay'ee isin kabaju ani Shimeedha. Shimeemaan yeroo hundumaa chaanaalii kanarratti waan isin barbaachisu nan dhiyeessaa. Chaanaaliin kun immoo chaanaalii kiyya lammaffaadha. Please subscribe godhaatii maatii chaanaalii kiyyaa ta'a. Viidiyoo kana like gochuun baay'ee gaariidha. Nama baay'ee bira ga'a jechuudha. Like yoo gootan like godha. Gama biraatiin yoo dandeessan share godha. Namoonni baay'een akka seenaniif jechuudha. Odeeffannoo kana fakkaatan gaafii keessanis isiniif hin deebisa. Gaafii baay'ee ni jira. Imoodhaan naqunnamaa jedheetiin ture nama baay'ee dubbiseetiin jira. Namoonni muufattanis ni jirtu jechuudha. By the way namoonni imoodhaan naqunnamaa yeroo isiniin jedhu mata duree isinitti himeetin jechuudha. Waan akkanaatiif naqunnamaa yoo rakkoo keessa jiraata waan isin gargaaru yoo jiraati waan isin dhageessu yoo jiraati miidiyaan yoo isin fayyade itti fayyadamaa jechuudha. Fi namoonni tokko garuu Facebook na jalaa gubatee jira na deebisi jechuudhaaf gaafii hin taane gaafachuudhaaf yookiin waanuma argan na gaafachuudhaaf namoonni bilbilanii jirtu, namoonni erga dabarsitanii jirtu. Wanti sun gaarii miti. Maaliif nama ifachiisa jechuudha. Nama baay'eetu jira. Namoonni sunni hundumtuu haajaa isaaniitiif yeroo dubbatan Facebook dhaafa dhimmoota garagaraatiif yookiin gaafii hin taane applicationii garagaraa gaafachuudhaaf yoo haasa'an namatti hin tolu jechuudha. So guys viidiyoo birootii walitti deebina. Namoonni bilbiltanii deebii isiniif hin kennaa namoonni barreessitanii jechuudha. Imo delete godhaatiin fayyadama jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo viidiyoo kana hojjedhu imoon delete godhamteerti. Sababni isaa jechuudha notificationin dhaabbatu bilbila addaan hin citu jechuudha. Daataan kiyya banamnaan kabajamtoota kana hubattan kabajaan isin gaafadha. Gaafii keessan akkuma seentaniin barreessaa. Yoo barbaadan koomentii kana jalatti illee gaafii qabdan barreessaa. Gaafiin keessan achi jalatti yoo isiniin deebi'in bifa biraatiin viidiyoodhaan gaafiiwwan birootiin walirratti isiniif deebi'a jechuudha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Turtii keessaniif ulfaadha. Galatooma. Bye.